toftaan TPLF waala boolcinaa oofaa jira. Asiis waraana isaa qopheeffatee asiis jaarsummaa qopheeffateeti deemaa jira. Jaarsummaa tana keessatti egaa Obasanjoon irratti hirmaatee jira. Obasanjoon dhaamsa geesse achirraa illee dhaamsa fudhatee qabxii 5 haalduree takka 2 3 4 jedhanii itti kennanii jiranii haaldureelee sanillee eedeessanii ibsinee jire. Haaldureen tokko qoqqobbii jalaa bahuu qabna. Lammaffaa marfama waraanaa keessaa bahuu qabna. Nageenyi keenya tikfamuu qaba. Sadaffaa warri beektee buqqeellee nagaan nu deebuu qabanii. Qabxiin biraatis beektee waa'ee tokko qoqqobbii keessaa bahu, marfama keessaa bahu, kaan ammoo ummanni dachiin teenya guututti nu deebi'u walqaayitii dabalatee, raayyaa guututti walqaayitii dabalatee, ummanni buqqee deebi'u nageenyi isaanii tiifamuu fi kan shanaffaadha. Wanni laayisensiin keenya paartummaa keenya nu deebi'u. Waan shana kana gaafatanii Obasanjoon hayyee mootummaa federaalaa bira qabxiilee teessan geesseetti haalduree keessan kana isan biratti deebi'aa jechuudhaan gara Finfinneetti imale. Jaarsummaa kana Ameerikaas bira dhaabbattee jirti. Ameerikaanis jaarsummaa deeggartu. Wanni gurguddoon as keessatti ammoo waan jijjiirama fidu jiru jira. Jijjiirami jiru gaa lolaafis qophaa'aa jiran. Akkanumatti illee jaarsummaadhaafis dirqamati taatee jirti. Because already waan waliigalteen Pretoriaadha is a binding agreement. Beektee waliigalteen gamtaa Afrikaadhaatiif even I think UN nu approve godheedhaan fakkaatee dogoroo baadhee takka ammoo mishina kana deeggaree jira UNnis yeroo 15 ol 16 ol ta'anii waa'ee isaanii mari'achuu turanii finally gara African Unioniidhaan dubbiin tun dhumatti. So mandeetii qaba jaarsi gara African Unionii fi UNidhaan African Union, European Union, United Nations fi akkamatti illee American illee ni deeggarti jechuudha. So jaarsi tabaroo jabduu qaba Obasanjoon jaarsummaa tana keessatti. Embaasiin Ameerikaa illee akkasumatti deeggaraa jira. So waraanaanis qophaa'aa jirti, jaarsummaanis qophaa'aa jirti. Jaarsummaa tanaaf qabxii 5 tanaaf mootummaa federaalaadhaa maal deebisa kan jiru waliin arguu teenya.